Dubartoota rakkoo hanqina nyaataa hammaataan miidhaman keessattuu kan daa'ima waggaa 2 gadii qaban hoosiftootaa fi haadha garaa qabdu araddoota 5 irraa calalamanii baay'inaan 175 olitti tilmaamaman ta'aniif leenjiin hubannoo guyyaa har'aa kennamaa ooleera. Godina Harargee Bahaa Fadisitti qindeessummaa waajjira qonnaatiin sagantaa Sokotaa Declaration jedhamuun deeggaramu guyyaa har'aan tana haala hubannoo ittisa hanqina nyaataa irratti leenjiin kennamaa ooleera. Rakkoo kana bu'uura irraa ittisuuf sagantaan Sokotaa Declaration jedhamu dubartoota kana haala isaan keessa jiranii fi miidhaa hanqina nyaataaf saaxilamanii jiraniin calalliin sadarkaa addaatti taasifamu sagantaa kanaan dubartoota kanaaf re'een lukkuu fi sanyiin kuduraa manduubbee facaafatanii miidhaa hanqina nyaataa haala oolchuu danda'anii fi dhaloota miidhaa hanqina nyaataa irraa bilisa ta'e akka uumamuuf leenjiin kennameera. Haaluma kanaan dhaloota ilaalcha gaarii qabu oomishuun biyya ijaaruu akka ta'e biyyi tokko badhaati jechuun lammii injifataa dorgomaa fi ilaalcha gaarii qabu yookiin oomishtee fi iyyoo qabaatteedha. Kan hojjetamaa jirus kanuma. Haaluma kanaan miidhaa hanqina nyaataa dhufu ittisuuf dubartii garaa qabanii fi haadholii hoosisan irratti hojjechuun murteessaa waan ta'eef kanaaf sadarkaa aanaatti leenjiin isiniif kennameera kan jedhan baniinsa leenjii kana irratti argamuun haasaan kan banan itti gaafatamaa waajjira qonnaa kan ta'an kabajamoo obbo Cheeruu Qananiisaati. Namoonni ammas wajji hojjechuuf calalame kun wantoota isinii kennamu re'een teenya hortee aanannis ilmaan keenya meeqaan godhee re'ee aanan gahaa harkattee hanqina nyaataatiin ilmoon kee kaa'amma jirus ka fuuldura dhaltus hanqina nyaataa seenuun qabu jechuudha. Re'ee sana dummeessitee nu garsiisuu danda'uu qabda jechuudha. Horanii ilmaan keenya hanqina nyaataa keessaa baasanii. Killee isin hordofnaa guyyaa gurguruu isin harkine wajjitti fuufuu hin dandeenyu. Killee affeeltee nyaachifta yoo xabbatuu bada yoo akkaataatti waadaniif wallaaltan sirna nyaataa irratti leenjii isinii kenninee akkaataa ilmaan keenya amma ilmaan keessaniif yaadu jirra. Kan mootummaan ilmaan keenyaaf hangan takka yaadu jiru nutoo maalii kan jiru akkasii yaada jira keenya. Akkasitti yoo yaaddee qindoomnee waliin hojjenne hanqinni nyaataa aanaa fadis inaasawa muulee fakkeenya ta'uu qabna jechuudha. Waan karoora mootummaan fidee dhufe kun jijjiirama waggaa takkaa fi lamatti fidee Sokotaa Declaration sagantaan junkus sirriidha jedhee mootummaan akka daran itti fufee hanqina nyaataa hanga bara 2020tti dhabamsiisuu danda'uu qaba jechuudha. Kanaaf nuti warra hanqina nyaataa qabu seenne hanqina qabnaa amma immoo barnoota kana booda waan jaan kana hojiirra oolchine jijjiirama fiduu qabnaa jettanii sammuu keessan akkasii qopheessaa. Wantoota isin bira ga'an gurguruuf hin fiigina. Nyaaddu atis arguu garaa qabdu gumaa keessa dhaaban nyaataa seentaniif ifu killeen takka 2 3 affeeltee nyaannaan hanqina nyaataa hir'isuu dandeessu. Looyisiin si bira jira, qamadiin si bira jira, garbuun si bira jira, qonxar si bira jira, bishingaan si bira jira, boqqoolloon si bira jira. Zayitumaa fi soogiddaa akka barbaachisu jechuudha. Re'ee dabalaan kuduraa isiniif innaan wanti magaalaa barbaaddu hedduun hin jiru jechuudha. Hubannoon kennamaa jiru killee gurgurree koshoroo daabboo yookaan karameellaa ijoolleef bitaa jiru hambisuuf kennamaa jira. Ta'us rakkoo hubannoo irraas ta'u mala ta'ee garuu rakkoo kana beekuu dhabuun dhaloota irratti murteessaa jirra. Kun kanifuun haalli dhaloota isin ittiin oomishaa jirtanii fagala. Kanaaf miidhaa hanqina nyaataan dhufu dhaloota bira dabree biyya irratti miidhaa fidaa jiru hubachuun re'ee horsiistanii aannan daa'ima akka obaastan lukkuu horsiistanii daa'ima killee akka nyaachiftanii fi sanyii kuduraa isiniif kenname oomishuun nyaataaf oolfachuun dhaloota miidhaa hanqina nyaataa irraa akka ittistaniif jechuun sanada leenjii marii kanaa maricha irratti ibsuun kan mariisan ogeessa waajjira qonnaa aanaa kan ta'an obbo Alamaayyoo Tashoomaati. Qorannoon jiru guyyaa kuma waggaa 2 erga dhalatee booda ji'a 9 garaa keessa taa'ee waggaa 2 erga dhalatee booda walirra fiddan guyyaa kuma ta'a. Yeroo kana keessatti ijoolleen sun waan argachuu qabdi. Aannan loonii, killee, kuduraa, muduraa waanuma nuti oomishnu san jechaadha. Nutti garuu nuti waan shaqaxa jirutu waan bareedaa nutti fakkaata. Buskuta bituu fi wanti bareedaa nutti fakkaatu. Paastaa, mokoroonii, ruuza kana kennuufiitu waan bayeessa nutti fakkaata. Sani miti wanti. Waan nu bira jiru sana caala. Guddina ijoolleetiif. Dubartoonni yegguu ulfaan yegguu hoosisan nyaata gahaa argachuu danda'u. Baay'ina nyaataatiinis qulqullina nyaataatiinis akkasitti irratti xiyyeeffatamuu qabaa waan jedhamu bu'aa fidee jira. Akka ittiin tujjaaramtanii miti. Akka maallaqa ittiin walitti qabattanii miti. Aannan re'een kan bitamteef re'ee sana horsiistanii aannan ijoollee akka obaastaniif. Ijoolleen aannan dhugduuf. Malee re'ee heddummeeffadhaa fi ilmoo heddummeessaati gurguradhaa fi kanaafi miti.
inni dura oomishni wantoota isinitti kenninu kanarraa oomishtan maatiin akka nyaatu. Amma namni as jiru kun miskiina miti hundi. Garuu rakkoo miskiinummaa eessa jirti? Waan qabnu sana nyaachuurra akkasuma cal jedhanii amma ka makiinaa qabu jiru. Maallaqa tuulu namni immoo ijoolleen immoo biraa fadhii doftu huuqqattu garaan niitaa mataa fireensi diimaa kana jira. Kun ta'uu hin qabu. Aadaa ijoollee waa nyaachisuu jiraachuu qaba. Leenjiin kun bu'uura irraa barbaachisummaa isaa hubachuun daa'imman keessan haala isiniif ta'u kan nuti jennu olitti isintu beeka waan ta'eef hubannoo leenjii kanarraa argattan mara hojiitti jijjiiruun waan isiniif kenname mara keessattuu re'ee lukkuus ta'ee sanyii isiniif kennamu galma yaadameef akka oolchitan akkasumas dubartiin sadarkaa maatiitti hanga biyyaatti waan hin jijjiirree hin qabdu waan ta'eef maatii keessaniif xiyyeeffannaa kennitanii rakkoo miidhaa hanqina nyaataatiin dhufu kana daa'ima keessanis ta'ee ofiis baraaruun dhaloota injifataa fi biyyaas dorgomaa taasisuu danda'uu qabdu kan jedhan xumura leenjichaa irratti argamanii kallattii kaa'uun kan goolaban itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanaa Fadis kan ta'an kabajamoo obbo Cheeruu Qananiisaati. Warri sagantaa kana keessa jirtan mana keessan duuba guudufnu maal arguu qabna? Kuduraa bareedaa arguu qabna. Bitamee jira kuduraa tan arguu qabna jechuudha. Lukkuu san mana tolchitanii fi ugguu guddattee killee dhaltu ilmaan keessan killee karaa magaalaan fiiginaan nyaachise ilmaan kee. Ka killee takkaa fi lama sadii guyyaa bara osoo torbaan keessa guyyaa lama sadii nyaachifte ilmoo kee hanqina nyaataan seenu warra. Waan ilmaan kee fayyadu magaalaa gurgurteeti waan faabrikaan balleesse ilmaan kee nyaachifta kun hin ta'u jedhan. Rakkoon sirna nyaataa keenyaatu badee amma sirna nyaataa rakkoo jiru kana waliin taanee irratti hojjannee hordoffiinis addaa jira. Godina irraa hordoffii jira, aanaa irraa hordoffii jira, araddaa irraas hojjataan isin jala bu'aa jechuudha. Sammuu keessan akkamitti hanqina nyaataa keessa filamnee nuutu waan kana jijjiira jee qabachuu qabdi. Amma dubartiin waan takka jijjiiruu irratti gahee guddaa qabdan. Gahee keessan xiqqeessitanii ilaalina. Akka biyyattiittis waan hedduu arguu jirra. Dubartiin waan kana ni jijjiira jettee yoo kaate jijjiirama guddaa fiduu jirti akka biyyattiitti. Dubartoota turre jijjiirama fiduu jira jechuudha. Mana keessanis ka jijjiiruu dandeessan isin. Abbaa manaa keessan hanqina nyaataa qabu sanillee isin jijjiiruu danda'a. Qonna keessan irrattis keessattuu barana roobni turee dhufee sanyii yeroo gabaabaa ammarraa eegaltanii duwwaatan jijjiirama pirojektii kana qofaan osoo hin taane hojii qonnaatiinis isin irratti arguu danda'uu qabna jechuudha. Leenjii kana booda immoo to'annaa fi hordoffiif ugguu ganda keessan dhufnu wal harkinaa jechuudha. Wanti isinii kennamu immoo takka bannaan pirojektii carraa aanaa keenyattillee balleessine jechuudha. Balleessine. If eeggannoo cimaa barbaada. Dhimmi soqotaa jiru kun if eeggannoo sirrii barbaada. Isin cinaa jirraa wajjin taanee maqaa hamaa kana maqaa hanqina nyaataa jiru kan aanaa Fadis keessaa dhabamsiisuu danda'uu qabna jechuudha. Osoo nuti jirru ilmaan keenya osoo isin jirtanii ilmaan keenya hanqina nyaataatiin guddachuu hin qabduuli.